Oh my gosh. Roketi dapat dapat. Teh, gitu. Misalnya kayak ngomong apa? Shunkurtii qoltanii jechuudha. Sana booda isa sana affeeltanii qaama saalaa keessatti dibattu. Sana booda qaamni saalaa keessanii guddataa, hin furdataa. Ashama hordoftoota chaanaalii koo hundi keessan fayyaa keessan ayyee baga nagaa taatan nagaa godhaa baay'ee nagaa gooti. Duraan dabarsoonni kan akka wal beekna eessatti wal beektan ta'e. Duraan dabarsoon maqaan isaa kana Dabra Birhaan. Daafuu wal beeknaa sirriitti wal beekna iyyuu amma garuu siyaasan adda baanii ani siyaasan hordofu inni siyaasa hordofa abbaa siyaasaati. Ani kena YouTuberan taa'ee asitti dhoqonaa. Hundaaf nagaa keessan ayyee baga nagaa taatan waan tokko qabadhee dhufe innis maalinni YouTube irra ba'anii, Facebook irra ba'anii, TikTok irra ba'anii, maal irra ba'anii waan ba'anii jechuudha. Namoonni dubbii sobaa haasa'an yookaanis immoo biyya fagoo irra taa'anii biyya keenya keessatti jechuudha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan biyya fagoo irra taa'anii waan biyyi keenya hin taane kan gabaasan kana xiqqoo namatti ulfaata. Namoonni biyya keessa jiru jechuudha. Wanta ijaan argaa jirruu fi wanta hojjetamaa jiru hundaayyuu ni argina. Fakkeenyaaf maal jedhanii dhiyootana jechuudha. Magaalaa Asallaatti namni meeqa ol ajjeesee namni meeqa akkas ta'e jedhan manuma taa'ee tan ilaala jechuudha. Ofii yoom gadi ba'ee jiru homtuu hin jiru iyyuu hundaafuu dubbii sobaa fakkeenya piliis namoonni keessaa yuutuubaroota wanta taatan jechuudha. Akkuma beekamu yuutuubiin kabaja qaban fakkaate sooshaal miidiyaa kanarraa xiqqoo warra wayyaa qaban yookaanis immoo warra xiqqoo dubbiin dhugaa irratti argamu jedhameetu yaadama. Fakkeenyaaf Facebook yoo ilaaltan namni meeqa shaniin achitti meeqa du'ee Abaam achitti meeqa du'ee Dabratsiyoon qabamu heda Abiyyi akkas ta'ee akkas godhee waan baay'ee jedhama. Inni soba ta'uu danda'a. Namni waama argi barreessa waan ta'eef waanuma argi poost godha waan ta'eef Facebook irratti inni soba ta'uu danda'a. Garuu haga danda'ame jiru kun haga wayyaa qaba jedhamee yaadamu jechuudha. YouTube irratti wantoota dhugaatu haasa'ama yookaanis immoo wantoota namaaf ta'u haasa'ama jedhameetu yaadama. Fakkeenyaaf garuu akkas miti akkas miti dubbii sobaa walumatti qabanii akkas ta'ee akkas godhee akka hundaafuu mungkin mootummaan keenya iyyuu sobaa jira. Sa'aatii 72 eenyudha kana Dabratsiyoonii kennee hundaafuu shakkaadha. Osoo biyya keenya waan gaarii yaadne wayyaa hundaafuu osoo biyya keenya amma isin fageenya irra teessanii keessaa yuutuubaroonni tokko jechuudha. Fageenya irra teessanii dubbii sobaa haasa'uu dandeessu. Fageenya irra teessanii waan biyyi keessan garuu isin dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu wanti asitti ta'aa jiru faallaa ta'uu danda'a. Isa isin yaaddanii fi isa isin dhageessaniin alatti faallaa isaa ta'eetu mul'ata jechuudha. Yeroo tokko maal yuutuubaroota hedduu isaanii ilaala. Yuutuubaroota dubbii dhugaa haasa'an jiru baay'ee namatti tolu. Garuu yuutuubaroota viiyuudhuma isaanii argachuudha yookaanis immoo viiyuudhuma isaanii guddifachuudha dubbii sobaa haasa'anis jiru. Namatti tolu hundaafuu otoo dubbii sobaa haasa'uu baannee yookaanis immoo fakkeenyaaf maal godhanii namoonni dubbii sobaa haasa'an jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa jiran ijoollee maal jiran kana jechuudha. Baay'ee cinquun dhugaa maatiin keenya akkas ta'e maatiin keenya namni bakka keessi isaa adda addummaa qaba. Akkuma ati dubbii sobaa haasoftu sana jechuudha. Namni biraa immoo dubbii dhugaa haasa'e namni kun dubbii dhugaa haasa'e jedheetu miidhamuu danda'a jechuudha. Namni maatii isaaf yaadu, namni fira isaaf yaadu, namni lammii isaaf yaadu jechuudha. Dubbii dhugaa sana jechuudha. Dubbii sobaa sana dubbii dhugaatti fudhate jechuudha. Kanaaf haga danda'ame dubbii sobaa osoo dhiyeessuu waan keessa yuutuubaroonni kan Facebook irratti waan qabu. Kan Facebook namoonni hedduun isaanii illee beekan. Akka dubbii sobaa ta'e akka namoonni hedduun isaanii soban jechuudha. Facebook irratti hin beekama. Garuu YouTube irratti xiqqoo dubbii faallaa yookaanis immoo dubbii sobaa dubbii dhaga'ame dubbii mirkanoomne haasa'uun kuni jedha tokko kuni bakka dhuguma biyya sana diiguudhaan yookaanis immoo biyya sana bittinneessuudhaan yookaanis immoo akkas gochuudhaan kana
isa kaayeffateedha. Kanaaf biyyi sun kana booda hin jiraattu maal ka jedhamu kun natti hin fakkaatu nayyuu. Hundaafuu dubbii dhugaa otoo haasofni namatti tola. Dubbii dhugaa otoo haasofni wanta hojjetamu isa dhugaa wanta ragaa wajjin jechuudha. Otoo dhiyeeffanii namatti tola. Dhiyeessanii namatti tola jechuudha. Hordoftoota keenya namni akkasuma kabaja ofirraa isaa deemaa Facebook namoota YouTube namoota akkasii jechuudha. Waan sobaa dhiyeessanii seentanii ilaaluu hin dandeessu. Jallisaa komantii isaa dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf akka danda'ameen dubbii dhugaa qabdu dubbii dhama qabdu otoo haasofni namatti tola jechuudha. Sana malee kan Facebook gubbaarraa baay'ee beekama. Kanaafuu dubbii dhugaa haasa'uutu mala jedhetan yaada. Sana malees immoo waa'ee fayyaa gubbaatti jechuudha. Fuula keessii bareechaa, morma keessii qalleessaa, maalii rifeensa keessii dheeressaa, ija kee akkasii godhamu maal namoonni jedhan jechuudha. Dubbii sobaa bu'aasa. Namoonni tokko dhuguma jedhanii fayyadamu. Fakkeenyaaf waan tokko yeroo darbe tokko isin taamu maqaa nama sanaa dha'uun barbaadu garuu yuutuubaraa weeti qaama saalaa dhiiraa guddifachuudha jedha. Qaama saalaa dhiiraa guddifachuu maal gochuu qabdu? Shunkurtii yookaanis immoo qullubbii hundee diimaa qolasaa qoltanii jechuudha. Sana booda isa sana affeeltanii qaama saalaa keessanitti dibattu. Sana booda qaamni saalaa keessanii guddataa maaliif kana hin furdataa. Sana malees immoo humna godhataa jedheetu namni sun barsiisa. Nama baay'ee ilaale viidiyoo sana. Baay'ee nama naannoo 100 olitti ilaale. Dhuguma nama godhatee torbee tokko dhibamee jira. Nama ani beeku jechuudha. Nama wanta san shunkurtii sana affeelee qaama saalaa isaatti dibatee torbee tokko dhibame. Dhugaa torbee tokko dhibamee jira. Kanaaf dubbii sobaarraa jechuudha. Dubbii nama keenya hin fayyadne yookaanis immoo dubbii hin mirkanoofne yookaanis immoo saayinsii hin mirkanoofne yookaanis immoo dubbii sobaa walumaa galatti osoo dhiyeessine osoo haasa'uu baannee namatti tola. Hundaafuu waan akkasii kanarraa otoo eegne saba keenya osoo waan gaarii yaadne saba keenya osoo waan namatti tolu yaadne waan nama san fayyadu osoo waan nama sana miidhu osoo hin ta'in waan nama sana fayyadu osoo yaadne keessaa kallattii siyaasaa kanatti. Kanaaf uummanni Itoophiyaa guutuun harka guutuun jechuudha aktivistii ta'edha. Aktivistiidha. Namni Oromoo miliyoonii 60 keessaa miliyoonni 10 yoo ta'e yoo xiqqaate aktivistii ta'edha. Kanaaf otoo hayyoota keenyas kabajnee hojii isaanii keessa seenuu baannee hunduu ogummaa isaatiin otoo hojjete dubbii sobaa otoo dhiisne namatti tola. Kanaaf keessaa waa'ee fayyaa irratti piliis qaama namaa balleessaa jirtu warri otoo meedisinii yookiin immoo otoo narsiin baratiin qaama keessan akkas godhaa qaama keessan otoo akkas gootanii baay'ees ni miidhaga. Qaamni keessan osoo achitti waa dibdanii baay'ees ni kanaaf wanta gaarii otoo dubbannee nama keenya otoo waan gaarii barsiifne wanta isa fayyadu osoo barsiifne otoo hin jira miti wanta beeku wanta ogummaa qabnu uummata keenya otoo tajaajillee namatti tola. Kanaaf kana dibadhaa, kana liqimsaa, kana dhugaa, kana nyaadhaa, achi keessan sinii haa guddatu, maal keessan sinii haa ta'u namoonni jettan jechuudha. Piliis namni isin waqqasaa jiraata. Qaamni nama tokkoo citee sababa kee qaamni nama tokkoo sababa kee madaa'e umrii guutuu si waqqasaa jiraata jechuudha. Kanaaf wanta murteessa, wanta beekamu, wanta nuyi beeknu, wanta lakkii kanaan bakka ofitti murteesseera nama kana hin fayyadaa yookaanis immoo jennee jira taanaan jechuudha. Akkasii dhiyeessuudha malee har'uma kaatee oluma kaatee sana dhibii sana dhugadhuu sana dibadhuu sana maal godhi jechuun xiqqoon ulfaatu inni ulfaata dhugaa rabbiin ulfaata. Kanaaf wanta akkasirraa osoo of eegne namatti tolaa. Keessaa gara siyaasaatii kallattii siyaasaatii wanta hin beekne guusennee bocobonu jechuudha. Nama miidhamu nama saba wanta keenya sana ilaalee poostii keenya sana ilaalee miidhamu nama viidiyoo keenya sana ilaalee miidhamu keessa keenyatti yaaduu qabna. Ati viyuu argachuuf jecha, ati sabskiraaybii argachuuf jecha, ati laayikii argachuuf jecha jechuudha. Dubbii sobaa otoo haasa'uu baattee namatti tolaa. Keessa yuutuubaroota
Yuutubaroota wanta akkasii osoo namatti haasa'uu baattanii yookaanis immoo osoo wanta akkasii irraa of qusattanii baay'ee namatti tola. Egaa wanti ani haasa'uu barbaade kanaadha. Wanti ani dubbachuu barbaade kanaadha. Daqiiqaa muraasa booda viidiyoo tokko qabadhee dhufa. Viidiyoo sana immoo hangan dhufutti viidiyoo kana laayikii naa godhaa. Namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan please subscribe godhaa. Sana malees immoo yaada gaaffii qeeqa qabdan jechuudha. Ante maal haasa'uun keetii hojjettanii qeeqan irraa qabaatan jechuudha. Komentii jala naa qaba. Isinan jaalladhaa. Isinan kabajaa. Maal isin subscribe namaan gootan nu gabaqa. Maal sheerii namaa gootanii beeytan? Ani akkasitti rakkadhaa. Kanaaf bye bye. Hanga dhufutti daqiiqaa muraasa booda ni dhufa. Fayyaa naaf ta'a isinan jaalladha.